Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan dhimma qormaata biyyaalessaa irratti ibsa gabaabaa barattootaaf kennuun barbaada. Innis miidiyaalee garaagaraa irratti qormaanni gadhiifameera, guyyaa akkanaa gadhiifama jedhanii barattoota baay'ee burjaajessaa jiru. Barattootas ta'ee maatiin barattootaa odeeffannoo miidiyaalee garaagaraa irratti darbaa jiru kanaan burjaajaa jira jechuun maatiin barattoonni fakkeenyaaf kanneen akka tiiktookii irratti, feesbuukii irratti, telegiraamii irratti illee odeeffannoon sobaa jechuudha. Walitti qabanii fakkeenyaaf kan bara darbeetti kan jedhu walitti qaban fakkeenyaaf isa bara 2015 namoonni parsantaa 90 mana kufaniiru kanas immoo darbaniiru maal jedhu odeeffannoo sana walitti qabaniiyyuu gara miidiyaa hawaasaatti ol baasu jechuudha. Gaafa kana maatiin barattoonni isa kanaan burjaajii hamaa keessa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu barattoonni guutummaatti odeeffannoowwan akkasitti darbaa jiran kun akka inni soba ta'e hubachuu qabdu jechuudha. Dhimma kanarratti ministeerri barnootaa illee ibsii yookaan dubbiin miidiyaalee garaagaraa irratti dubbatamaa jiru kun akka inni soba ta'e barattoonni odeeffannoowwan miidiyaa hawaasaa kanarraan akka burjaaja'uu hin qabne akka raafamuu hin qabne dabarsaniiru jechuudha. Fuula telegiraamii isaanii irratti barreessaniiru jechuudha. Kanaafiyyuu barattoonni maatiin barataa dhimma odeeffannoowwan isa kanaan duriitii walitti qabamee akkas godhamu kanaan utuu hin burjaaja'in utuu hin raafamin tasgabbiidhaan guyyaa qormaata keessanii eeguutu sinirra jira jechuudha. Kanaan alatti sababa miidiyaalee garaagaraarraa wantoota garaagaraarraa wanta dur-ture sanaan jechuudha. Wanta dur-ture sanaan fakkeenyaaf sagalee miidiyaarraa bifa sagaleetiin fakkeessanii bifa barreeffamaatiin akkuma nama siniin jedhee ni godhu jechuudha. Isaan namoonni chaayinii isaanii guddifachuu dhimma kanaatiin wantoota tokko gochuudhaan akkas godhu jechuudha. Isa kana immoo isinii ittiin burjaaja'uu hin qabdan kallattiidhaan kanneen qabdan ministeerri barnootaa wanti kun dhimma salphaa miti waan ta'eef ministeerri barnootaa gaafa qormaanni kun ga'etti ni kenna jechuudha. Amma immoo yeroo qormaataa kunis alana dhiyaachaa jira. Haa ta'uutii garuu kan nuti eeguu qabnu daayireektii ibsa ministeerri barnootaa miidiyaaleewwan garaagaraa amanamoo ta'aniin miidiyaaleedhaan kan kennamudha jechuudha. Kanaan alattis odeeffannoo amanamaadhaa fi fuula jaraa telegiraamii kana hordofuu qabna. Kanaafiyyuu odeeffannoo karaa garaagaraatiin darbu kanaan guutummaatti utuu hin burjaaja'in daayireektii ibsa sana dhaggeeffachuudhaa fi kanatu sinirraa eegama jechuudha. Carraa gaariin siif hawwa nagaatti.